Nagaani faraarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota koo jaallatamuuf kabajamoo akkam jirtu? Fayyaa nagaa keessanii waaqayyoo ulfaataan nagaadha. Viidiyoo shoortiidhaan dhufeen jira. Barreeffama na duwwaatti argaa jirtan kana waliin dubbifanna. Sagalee waaqayyoo ergaa Yohaannis isa tokkoffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 7 irraa akkas jedha. Michoota koo jaalalli kan waaqayyoo waan ta'eef kottaa waliin jaalanna. Namni jaallatu hundinuu mucaa waaqayyooti. Waaqayyoonis hin beeka. Jaalalli kan eenyuti jedha? Kan waaqayyooti jedha. Kanaafiyyuu nutis kottaa waliin jaalanna. Namni jaallatu hundinuu mucaa waaqayyooti. Waaqayyoonis hin beeka jedha. Kanaaf obboloota koo waaqayyoo jaalala erga ta'e nuti immoo mucaa waaqayyoo erga taane waaqayyoon erga uumamne akkuma bifaan fakkaatti waaqayyoo taane jaalala qabaachuudhaanis waaqayyoo fakkaachuu qabna. Kanaaf